هاي للي هاي إبراهيم ساعات برنوتها في ديمتو وانين بيخوفين برا صد فيسي بجيرة إيه زانكو زا برنوتة تسيري تنافي ناس ده بجر لما خي سنة كم ناقوتي لما خي خم هاي لما خي خم نانجا تاتا مندروها سونين تري سنبرد بيجرو دمتي بليس اللي كان نجيب أنا ما دلقتو نما على ما نقبو نما بجيتي يا سوتشي يفيز دندي سلي دندي ودندي وتوكو كمتي أنسين بيخا كدلقتو دلقو ما خيد جبادو أنكايوت يبكان قال مانجو ملي وأنا كنا حسين برباد اللي بليس ما عرفنا ندقيني ما عرفنا فينو بنركنا خن ما عرفت تمولا نتنين تجرو خن سيمي وبلي سخية ذا كان عم برجو قفان فادا جال الله في برنوت ولتي ونفد نجرو بر إبرو ميلا خينا جلاقك أبي ميلا خيا متي برخص جل دي وجر أونيتية سنت أونيتية خيس نجرتها أونيتي تناس دلقا هاي يلو سام برنوت أنا جيسي أهو أدوني لازي ونزين ده خمسة دچين هو دعاءني دام فان تحدات يا جاي أهو أبيله بويدو نياتا نبنا خاي جمال بشان هذا في سنجاني في فوق وتعمل هذا في سين سرابان خدت قادر كتنا رابن أتي دلا ما يسجرتاتي إبرو نقبل خا إبرو إيه مال سنجاو إبرو خاني بيتامي ما جنوتي سجالة ما هنجنينتي أنت لا ناسوا كان عم فدوا أنا تيملي سلاجيلي توبا دي خلاص يقدر كتير سياقر سيدور هاي مي قياتي تقول لي استنى كيفهم كلاسين غوتو فريندي قبدي أنا رايلي إيجاليتي هاي أتمنى جايو قبض تمام قبض جيلي أنكايو بدان قبض برموتك يبردي بكانغون برباد أيه برا شو تنجر أنت سنونو برا نجنة درتر أخبري في دهان دفنو جال لا فلان برا تندك ولد برا هاي نيجت وأنا كنا هسا ننكي بورصخي شو ما قبض مرة نما دلقتو نما واوند خسي دندي سيغوتو دندو ديري كنا دبا مجراتي تنافي اجيلتي يتي بكدوي أنا ما برنوت الجرو أما جال لاف يرون قب اجيلي سما كنا جتو غايرون سدبرتي ابرون دبنا الله تيسران فورينان سيميتين جرا أسوق خيرو أنت كنت خان الراجل ده برسيستم سينكي جرتي براتشون قب ऐसा खाते हो بنان غير فان جبل دلقا ماكينة لما قنا سي كده دفتين دليتين في خطو
Ammaan dhugee dhufaan jeebar. Ugaa dhuftu buna achumaan teekaawee naa godhi fidi. Buna teekaawee. Buna moo? Qoonqoo seetee bahu. Pasta jira, kaywati jira, misto jira, anida jira. Laku lalu ni jira. Laki amma buna zebra lamanuufit. Dhiifa ma biroo keenya buna yeteena fakkaata. Yaaboo kadeemu hundi bunuma naa feera. Ani fiifuu ammaan hirrii bakaalal beelaan jira. Maal jettee duuba? Faxara nyaanne dhiifa manaa gotee yoo buna dura waan habuuste hedduu na tola. Maal akkoo qabaree akkas taatu jedhu. Zani dah jisidu. Kereta jira, lalu kawang dah jira. Inni taa waan nyaatu takka. Okay ya. Ani amma buna naafit. Sittole akkam goo? Sittole alaan sittole. Yaaboo namaa akka kiyyaati yoo si toleete haaka keetii kana mee raahaa jiru kana mee maal jennaan? Fuutan jaarisa. Anumoo. Anumoo. Haa ilmaan meeqaan geessu moo? Wayi biroo wallahi osoon barnoota irra jiruutiin jarjaraan dogongora guddaadhaan barnoota kiyya gargar muree nin fuudhaa jee guyyaa keessa lafaa ka'eetumaan waan fuudha jaan kana seene. Aruusa godhadhee kabajaan torbaan takka booda aruus baharatti gargar bahuu keenya ni yaadadha. Haay amma wajjin jirtan jechuudha. Wajjin jirru maal jeetiin siima gaafa gargar deemnu aruus baha keenya irratti duuda si ni yaadadha malee waa takka dubbiin sanuu akka manaa mana fakkaatu wanni irraa yaadadu takka illee hin jiru wallahi. Barnoota murteetti kara fuudhaa seettata guduraas. Nuti lameen waliifis hin taane barnootaafis hin taane maal jee akkaan siimuun beeku. Sisteriin tata akkami jirti? Yoo kana dubbisuu barbaadeetiin akkanumatti ni bobboontiisa. Nama jaalatu qabdiisa. Maal? Jaalallee obboleettiin deemu. Obboleettiin deemu jaalalaaf jinnaan qoteen isii cabsaa meen. Qoteen isii cabsaa obboleettii tiyaan. Kan isii jala deemee akkana isii ilaale. Hin beekne ban nam takka dhiirri kan takana nam takka isii ilaalu. Bisuuf yaalii godheetti abbuun isii wajjin haasa'ee waan jiru xiqqoo. Atumatti moo? Fuulaa sirraan kanneen akkuma takka natti ulfaate jechuudha. Daa'ii biroo keenya kun haaluma obboleettii tiyyaati. Obboleettiin tiyya ganama mana qaraatii sa'a boodaa laayibirarii galgala daftara sii malee waan akkanaa quban qabdu. Dhiirri abbaa fedhe yoo akkana si tuqe gara galtee ilaalin jee ana kagorsee erge. Kanaaf amala obboleettii tiyyaa waan taateef jecha ati immoo garuu dhibboota ijoo hin qabdu.
waa'ee obboleettii yaa responsibility guutuu anaa fudhate. Anarra dhiisi waan isii. Ayyee. Adeera keenya tokko jira. Habiyyaalaa jiru. Baatii 3 4 5 irraa guutuu kan yaadata. Ayyee. Innin dubbii tana keessa dhimma kana keessa waan isan galchineef jecha hin sodaatin kanatti responsibility anaa fudhata. Adeera alaa qabdan jechuudha. Akkam isin quba qabaatu kun? Wallahi nu quba qaballee hin jiru, nu quba qabaas hin jiru. Akkuma fedhe inni baatii 6 baatii 5 irraa guutuu akka nuuf dawwala. Hoggaa nu dawwale doolaara qarshii 100 kichaa inni ergusan. Gaani beeta jimaa kan yibiran dabru. Tasgabbaa'itee ilillee. Garuu maaliin ta'e? Hai maal taatee tachaa akkanatti si argeen beeku. Si dhukkubeeru. Waan beekni laabu. Hai maali naaf mukaan geeleeteetiin itti rakkoo jira. Olleenuu akka fakkaatutti ganama osoo faxara nyaatiin hin dhufe. Kanaaf dachiin naan marti. Hai faxara nyaanne. Maanaan himin hai mana keenya hojii nyaannaa bar silaanaa himte. Akkan na godha jeetii waa nyaanneeti. Waan si daraaruun barbaanneef. Haa kun bar dararaan jaamu bar geeleedhaami geelee jechuun bar obboleettiidha. Akkamittiin ati na dararta akkana jettee akkamii yaaddaati. Yoo akkana taate bara haala kanaan barachuu akkamitti dandeessu barachuu hin dandeessu bar. Amma bas haala kanaan waan barachuu hin dandeenyeef barsiisaa irraa hayyimaan siif fudhadhaati. Kara manaa galtaayaa. Barnoota baayoloojii hamaayyii kana baradheetiin deema. Hai no akkanatti maa barachuu hin dandeessu akkam taatee baratta. Anaatu siif hima waan baranne boru. Bakka amma hayyama barsiisaa biraa siif fudhaati galiitti qoonqoo nyaadhu. Akkasii turre jiraansaa hedduu amma ni jira. Hello. Dhimma biyya san daqiiqaa san keessatti akkasitti ballama naagalteettu akkam goote? Daqiiqaa 5 keessatti akkan si fixu waada si galeetiin ture garuu namni jenne. Akkamitti? Arraan taneessoo josuma naasoo jiru lafa nu biraa dhufte. Ni dhukkubee maal taate? Faxara nyaanneen sahaa gisee manaa dhuftu sanumaaf kuftee na fakkaata akkaan. Oh my god. Hayyama barsiisaa irraa fudhadheetiin karaa manaa galchee jira. Amma tu mana jirti jechuudha? Raajin deemuu dandeessaa mana wajjin deemnaa? Bakka hojii fayyaatiin jiraana kootu achitti wajjin deemna. Tole ni dhufaan eegi. Yaala siin eeggaga. Aayee. Reefuun tanaas obboleessiitii wajjin ture. Obboleessi ammoo akka nama isaan gargaaruu hin qabne natti himee ture. Yaa hoo jara kana gargaarsa isaan barbaachisan fakkaata. Mucayyoon tuni barnoota jabduudha. Iyyoon isii gargaare maal qaba? Barnoota isii akka murreef isii gargaaruu qaba. Saatan mana barnoota irraa galu maali? Mana barnoota irraa yemmuu fudhadhee
Wanni mana barnootaa dhaqxuuf maali? Hayyama fudhatee wanni galtuuf hoo maali? Kun alkubeetiin biratti afuraffaarra taa'ee mufadhee. Maal taate? Ganama faxara nyaanne ijoollee jirtu fufee. Dachi shirsiin jee. Ganaa dachiin 77 si taati. Faxara nyaanne. Jiruu akkana kana keessa deddeebiin qollee qooqsiin jettu si qofachiisu mee? Kantee naan jettu duuba. Ibroon ni beekan? Ibroo nama if danda'e nama kabajaa qabu nama nuufillee dhiyaatiifillee ta'ee jiruu akkanaa keessaa nama baasuu danda'ullee. Kanaaf Ibroo nuuf heerumta. Anis jiruu akkanaa sagagaalaa kan biraaniin baha. Atis bakka deemtu beelaa fi kanaan fufuun hin jiru nurraa hafaa jechuudha. Maaliif Ibroo bira deeqee dhufte? An jirutee nyaafi yaadee malee Ibroo gorsa Ibrootii fudhachuu gabbee. An barnoota fayyadisee waan akkanaa kasin seenaa. Akkanatti heerumta. Anatti jabaa saasatan. Dhageessaani an kaayyoon ture barnoota waan akkanaa kasin seenu du'ee badullee. Arraas boruus ni heerumta ni heerumta. Hineeru. Itti laala jala afaan teessata. Siime laala gadda afa. Harki xiyyatu teessa moo siime. Ital waan bobboochuu kana diisiitii mee daddafi bishaan nafiti. Yaa Rabbi ablanaa jimaa kan nurraa kan mirkaanaa miqqanyaa sharranyaa yaa Rabbi chinarraa qabi. Jimaa kanallee afaan kaa'achuu hin dandeenyu. Ajaa'ibaa bar. Oh, Ibroo Abbaaqa. Aboo. Nagayami, sodaasi jaalataa kootaay. Anaa jimaara gataa deemu dhufte. Aboo deesi. Nagaya fayyaadha. Akami. Nagaa. Ibroo keenya gaa numa jira fayyaadha bar. Akami arree isaa kana dhuftisa. Ahoo kanumatti nas bee. Ahoo arra dhiisi gaa du'aa idiyaate. Duruutu mara gateese. Ibroo keenya jimaan kun nafar jiidhaanii beekta. Maali xiqqoo hiriiroo ijoollee aarsaniisa? Boo mitiyyoo dardarummaa itti keessa fakkaatti. Akkanumatti afaan jala deddeeffatti saniin bar loleen ammoo ol seenee. Mee waa hundaafuu yaamiin wayin dubbanna. Isii wajji qa. Haa. Ililli. Ital ililli. Keessumaa mana jiraami. Hai Ibroon osoo mana jiru ati haala teessa? Ililli isa aarseen? Lakkii maatiin. Beektaa gaa ililli nama barnoota jaalatu barattuu cimtuudha. Nama kaayoo qabu kanaafuu fuulduraafis fuulduree akkasiin barattu hanga yuunivarsiitii seentee yuunivarsiitii irraa eebbifamtee baatu akkatti isii cinaa dhaabbadhee barsiisuudhaaf duuda bal'aan qabaa kanaafuu fedhiin jaalalaa kaniin amma duraa ittiin wal dubbachaa turre kan irratti haasawaa ture. Amma booda gaafa isii keessaa dhufu waan eebbifamtee gaafa sadarkaa san geessee achirraa baate naa ta'uu ni dandeessa. San hamma isii keessaa dhufuutti eegaa jechuudha. Hanqaan yuunivarsiitii seenee eebbifamee bahuutti kana gargaartu yoo taate dhalata ta'e akkaan itti eebbisuu beeku. Wanti kaayyoon isii guddaan wanni itti reefulee wal jeequ jirru waa'ee barnootaa kanarratti. Kanaaf michoon kaayyoo dheeraa qabdi barnootaaf booda isii deemsisu waan jiru natti hin fakkaatu. Kanaaf barnoota isii ati hanqa isiin fiixaan baasutti cinaa dhaabbachuu kee Ibroo keenya hedduu galatoomin siin jaa. Isii bira kutee atuu barnoota kee bakkatti murteerraa eegaltee amma yeroo ni qabdaa yeroo ammaatirraa eegaltee akkis yeroo ta'e dabarree waan hunda waan dabre dhiiftee deebitee ammaan tana fuula kee karaa barnootaa deebistee akkamiiti barattu atuu kanaasi barsiisuuf atillee deeggarsaaf gargaarsa sii godhuudhaaf qophiidha. Maal akkaan si deebisu hin beeku. Hedduu ati jechuun nama guddaadha. Hedduu nama kabajamuu qabu takka. Obboleettii xiyyata kaayyoo guddoo qabdu san har'aan tana kaayyoo isii galmaan gahuudhaaf aaddii seentee
dhugumatti gaa obboleetii beekutti anaaf illee qawaada yoo kana san taane ibroo keenya akkama kaan sin joon beeku hedduu galatoonu Umara koo qabtay. ibroo keenya hedduu galatoonu Umara koo qabtay. ililii keenya gaa anis reefu badii guddaa kaan balleessaniin beeka garuu fedhii barnootaa keetirraas akkaan ajjadhaniin beeka haaruma yeroo nu godhe malee waa jaaladheetiin miti anis kanaaf anis barnoota keenya akka itti fufnuu fi ati qabxii eegalte san akka galmaan geessu aaddiinarra nu seenamee jira kanaafu obboleettii badii reefu balleesse dhiifama guddaa naa godhi amma boodallee cinaa dhaabbadhee waan hunda sa'aatii waan ati feetu hunda akkaan sii godhu aaddiin si seena ati barnoota keetirraa eebbooda biyye ayyee lilli. Intala duraa takka barnoota sii bakka murtuurra barnoota sii sana akka itti fuftu godhuun bar dirqama lammummaan irra jiru. Kana jechuun ammaas akka nama maallaqa baankii kaayyatee jira. Kaamela kana nyaanna isiin dafeera. Iyyatanii? Ani jimaa xiyyaara taa'ee jiraati.